Ashamaa harka fuudhee kan jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kan ta'an marti sanuu nagaan bukkee jiraatu simbiraallee haa jiraatu. Argaan kanas deebi'ee dhufee jira. Sinjalaan baduu warra si deddeebi'ee dhufan natti hin tolle. Toora kana amma oduma shunkurtii muruu maaluma viidiyoo hojjennedhe yaadadhe. Amma viidiyoo isiniif hojjetuuf jira. Amma isiniif hojjetuuf jiru immoo እንቁላሊት ቲማቲሚ ሽንኩርት ቲማቲሚ ሽንኩርት ምናና ናወሊን ቡአይ ናወሊን ትራ Kurti muradera amma kanaaf amma hima shunkurtii koo bulleeffadhee jira irraan kaawwadha. Amma immoo timaatimii waliin haa bulleessinu jechuudha. Amma walumaan timaatimii haa bulleessinu. Ma babare itu pada Hinoti walengera mamo buka jagas itu pada nawarintai wal makan tumuru ta'a ama mo ina video ama tiba-tiba tidak ada walin turai yo ama mo tiba-tiba kau nak cataran ulai tidak ada. Karena foto kita kan zaman ada data gode amat murah Amma jedhet umuree jira mitu fasawi waameti ni walin teenye jira kana dhalan badu sirriitti fufeesni hojjedha sini live godhai wanda barbaadan naajaa isnifan hojjedha
Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Deebinee dhufnee jirraa baay'uma isin jalaa badaa jirraa kana booda isin jalaa hin bannu. Ammaaf garuu xiqqoo ishii anis amman kiristinnaa kaafadhee bakka noormaalii firii ta'ee tooni as dhufuttiin ture ammaaf immoo hundumtuu xumuramee jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u wanti hundumtuu darbee jira jechuudha. Chaalenjiin ammam fagaatullee inuma darbaa wanti hin dabarre hin jiru. Kanaaf fayyaa ta'anii guyyaa kana eeguun immoo waa hunda caala jechuudha. Waan kam keessattiyyuu waaqayyoof galanni haa ta'uun isiniin jedha. Har'a immoo kun Haacaaluun guyyaa jalqabaaf deebi'ee isinii dhufeera. Guyyaa kan mana oolu waan ta'eef akka chaansii har'a immoo argate mee waan inni hojjete hin beeku hojjedhee nyaata wayii kottaa nyaanna jedhee itti nu yaame. Kanaaf siistariin jirtii xiqqoo mataa dhukkuba malee jechuudha. Mee nyaannees nyaata akkamii akka inni hojjete ilaalla jechuudha. Yoo bushaayes immoo bushaayee jennee itti himnaa jechuudha. Maaliif hojii isaati waan ta'eef jechuudha. Koffiin ibiddeen nutti kenna. Kanaafuu biddeen nu dhiyaateera amma kunoo nyaanneeti maal akka inni hojjete walumaan laallan isiniin jedha. Boodan dabaladha mitutti qabu. Mee namichi kun immoo rafuu didee nu rabbashaa jira. Akkanatti yoo ta'e narra sa'aatii dheeraa lafaa agartanii gidiraa mee maal mala natti maaliif daa'imni dhiqattee raftee jedhanii inni garuu bishaan tuqeen iyya bishaanuma amma barbaadanoo isaafis qorraas bo'uun dhiisu jechuudha. Yeroo hunda bishaan ishi jedhee dhiqataa hin jiru. Kanaafuu mee toofta isaa nutti maaliin godhee akka raffisu jechuudha. Akka kanatti kun hojjiruun jechuudha. Xiqqoo ishee amma inni jabaatee duddarra godhachuu ga'utti dirqamaa jechuudha. Kanaafuu mee ilaalla nyaata Haacaaluu kana walumaan qammasnee ilaalla. Kanaanuu immoo barbareedhaan kan inni hojjetame jechuudha. Miixotti keessatti godhattu bakka. Kunoo nyaatichi akkas fakkaata. Akka ziginii yookaan waxii foonii wayiitti nu hojjete ilaallamee kutta. Kottaa nyaadhaa isinis. Baay, homaan jedhu gaariidhuma. Anillee homaan jedhu miixuun immoo waan jettu laallaa. Kanaafuu nyaata kamiyyuu natti himaanan hojjedha isiniin jechaa jira. Mee nyaatuma akkamii akka inni hojjetu laallaa. Ajajaayii waan barbaadanii isiniin jedha obboleewwan keenyaa. Kana booda deddeebi'ee kushinaa isaa keessa isin dhaabbachuu isaan oolu miixuun isin galti kana booda isiniin jedha. Sa'aatiin kun sa'aatiitti asmaraa sassaabanii biyyatti hin beektanii baay'ee nama mudda jechuudha. Maaziriin baay'uma haala rakkataa keessatti waan ta'eef amma maaziriitti gaddeebuu ishiin oolleen isiniin jedhaa kottaa nyaadhaa walumaan nyaannaa. Akkas fakkaataa nu jajjabeessaa ammallee haalli itti nu jajjabeessaa jirtan haaluma gaariirra jirtanii galatooma baay'een keessan jechuudha. Komentii yaada isin barreessitaniif jechuudha. Kanaaf iddoo kaleessattis immoo nu deebistanii yookaas immoo bakka kaleessa jirru nuti nu geessan jedheen abdii qaba jechuudha. Maaliif kaleessa isinimoota sabiskiraabii nuuf godheetooni sadarkaa sanarraan nu ga'ee ammas nu jajjabeessaan isiniin jedha. Baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa nagaan nuuf turaadha. Nyaata isaa dura maal godhan beektu amala Haacaaluu namni hin beekne jirtan jedhee hin beeku as jalatti jechuudha. Akka inni dhadhaan nyaanne irraan marratee lafa kaa'atee kan isaa kan keenyatti immoo itti nu godhee ofiisaatti immoo fudhatee nyaate jechuudha. Kana fakkaataa nagaan nuuf turaa nu jajjabeessaan isiniin jedha turtii gaarii.